Baqannaa Dubroo Maariyaamii gammoojjii gibtsiitti. Kutaa lammaffaa qormaataawwan Dubroo Maariyaamii Baqannaasheerratti ishee qunnaman. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Kunoo ergamaan Waaqayyoo abjuutiin Yoosefitti mul'atee, Heroodsi mucicha ajjeesuuf barbaadaa, ka'ii mucichaaf haadha isaa fuudhiitii gara Gibtsiitti baqadhu jedhe. Wangeela Maatiyos 2:13. Yaa Dubroo, gidiraa kee dubbachuu kan danda'u arraba akkamiitii, dhaga'uu kan danda'u hoo gurra akkamiiti. Eebba dhalannaa uumaa keenyaa irratti kan hirmaatan namoonni ogeeyyiin Beetlehem deemanii nama kan ta'e uumaa keenyaaf harka fuudhii sagadan waliin erga isaaf dhiyeessanii booda karaa dhufan dhiisanii daandii biraarra gara biyya isaaniitti galan. Har'a boor dhufu jedhee eegaa kan ture Heroodis jarri kun daandii biraarra akka deebi'an yeroo baruu daa'imman Beetlehemitti dhalatan kan umuriin isaanii waggaa 2 ta'e hunda ajjeesuuf murteesse. Yeroo kana ergamaan Waaqayyoo Yoosefitti mul'atee mucichaa fi haadha isaa fudhatee gara Gibtsiitti akka baqatu ajaje. Qajeeltichi Yoosef mana eenyuu deemnaa hanga yoomitti achi turra osoo hin jedhin ganama sombariin Dubroo Maariyaamii fi Gooftaa keenya fudhatee Saloomee waliin deemsa isaa eegale. Kana booda Heroodis kutaa tokkoffaa jalatti akkuma laallee mootii samiif lafaa kan ta'e Kiristoos isaan keessa jiratti fokkaatee daa'imman Beetlehem armeewwan isaaniirraa funaanuun morma isaanii kuchisiise. Kiristoos garuu gadameessa keessatti kan jalqabe hojii fayyisuu isaa ganaa waan hin xumurreef akkasumas yeroon isaa waan hin geenyeef billaan Heroodis isan arganne. Ijoollummaa isheerraa kaasee qorumsi kan isheerraan fagaanne Dubroon Maariyaamii ergamaa qulqulluu Gabri'eelirraa akkuma hubatteen mucaashee durbummaan deesse qabattee gara gammoojjii Gibtsiitti yeroo baqattu raajiin abboota ishee raajotaan dubbatame ni raawwate. Gooftaan duumessa riifatuun baatamee gara Gibtsii ni dhufa. Raajii Isaayyaas 19:1. Ijoonni isaa sekondii tokkoof addunyaarraa osoo galagalanii addunyaan kan baddu uumaa samiif lafaa baattee billaa Heroodis jalaa baqatte. Giiftiin keenya Dubroon Maariyaamii Baqannaashee kanaan gidiraan lakkoomsa hin qabne ishee qunnamaniiru. Seexanni Heroodis irra bulee Beetlehem keessaa akka ba'an isaan taasisee ammas isaan biraan hafe. Kiristoos hin du'in akka feeffaati isaa fudhattee gara Gibtsiitti akka baqattee yeroo dhaga'u harka isaa jalaa osoo hin bahin akka ajjeesaniif loltoota isaa erge. Humnoonni Heroodis daandii deemsaaf mijatu qabatanii isaan hordofaa waan jiraniif humnoota kana dhokachuuf jecha bosona keessa yeroo deeman Dubroon Maariyaamii dheebuuf beelaaf dararamte. Gammoojjii keessatti saboota Israa'eliif dhagaarraa bishaan burqisiisee kan obaase baattee Dubroon Maariyaamii ni dheebotte. Mannaa samiirraa buusee uummata kumaatamatti lakkaa'aman kan nyaachise ofiisaas nyaata bara baraa kan ta'e Gooftaa keenya barruu irratti baattee beelofte. Yeroo tokko gara namni jiraatutti ba'anii waan nyaatamuuf dhugamu yeroo kadhatanillee kan isaaniif kennu hin turre. Beelaaf dheebuu kana waliinis kan hin irraanfatamne kan biraan deemsa isaaniiti. Karaan gara Gibtsiitti buusu gammoojjiin sun lafti isaa cirracha baay'ee nama gubu, jiidhina xiqqoo boqonnaaf taatu kan hin qabne, qoraattiin kan baay'atu, ciminni aduus foon namaa baqsuu kan danda'u waan tureef Gidiraasheerratti gidiraatti dabale. Addunyaa sababii cubbuu Addaamiif xuroofte eebbisuuf kan dhufe Gooftaan bakka Addaam bu'ee foon keenyaan gidiraa yeroo simatu Hewaan lammaffaa kan taate haati keenya Dubroon Maariyaamii boo'icha cimaa waliin ilma ishee waliin gidiraa simatte. Hewaan dhukkubbiif ciniinsuun akka deessu argatti murtaa'ee sanyiin ishee hundi dhukkubbii kanaan yeroo dahan da'umsa ishee irratti dhukkubbiin kun kan isheen argatiin haati keenya Dubroon Maariyaamii Baqannaasheerratti gidiraan isa caalu ishee simate. Gidiraawwaan kun guyyoota 1260 yookiin waggaa 3.6 kan irraan fagaanne baay'ina gidiraa ishee barreessineef dubbannee kan hin fixne ta'us eebbaaf akka nuuf ta'uuf gidiraawwan haadha keenya Dubroo Maariyaamii keessaa muraasa isaanii
akka armaan gadiitti dhaggeeffanna. Yoosaan kitaaba qulqulluu keessatti obboleewwan Gooftaa jedhamanii kanneen waamaman keessaa isa tokko ture. Wangeela Maatiyos boqonnaa 13:55. Yoosef Dubroo Maariyaamii mucaashee waliin fudhatee yeroo deemu Yoosaan isaan waliin hin deemne. Booda garuu yeroo Heroodis daa'imman Beeteleemiif naannoo ishee jiran ajjeesisuu fi loltoota isaa biyyoota irra faffacaasu Yoosaan gara isaanitti fiiguu jalqabe. Oduu isaan biraan ga'uuf otoo fiiguu seexanni nama guddaa fokkaatee karaarra taa'ee eessa deemtaa jedhee isa gaafate. Yoosaanis gara maatii isaa deemaa akka jirutti hima. Seexanichi humnoonni Heroodis dursanii waan deemaniif yoonanii ajjeesuu dhiisin deemin jedhe. Yoosaanis yoo ajjeesan ta'es deemeen isaan awwaala malee deebi'u jechuun dabree deemsa maatii isaa guyyaa 3tti deeman guyyaa 1tti deemee isaan qaqqabe. Yeroo isaan bira ga'u dadhabanii gaaddisa jala osoo taa'anii fi Saloomeen immoo bishaan cinaa teessee qaama mucichaa osoo dhiqaa jirtu arge. Akkam ooltan akkam bultan osoo hin jedhin sagalee guddaatiin dubbate. Beeteliheem keessa dubartiin mucaa qabdu tokko iyyuu hin jirtu. Heroodis daa'imman hunda ajjeesisee humnoota isaa biyya hundumaarra facaaseera. Dafaa ka'aa mucaa kana ajjeesuuf as teessuu jedhee isaanitti dubbate. Dubroon Maariyaamii jecha isaa dhageessu osoo boqonnaan fudhatiin naasuu guddaan mucaashee Saloomee harkaa fudhattee Gidiraawwaan kana argee billaa Heroodis jalaa siin oolchiin hafuufi jettee boo'ichaan imimmaan ishee dhangalaaste. Daa'imichi Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Yoosaatiin dadhabbiin kee gatii qabaa garuu haadha koo waan naasisteef dhagaa kana boraafadhuu ciisi yeroo jedhu lubbuunsaa foonsaa irraa adda baatee dhagaa soogiddaa ta'e. Daakirisii fi Xiixos jedhamu. Tokko lammii Gibxii fi tokko immoo lammii birootaa kan ta'an jara kana kan walitti firoomse hojii isaaniiti. Eenyuufillee osoo garaan laafiin hiyyeessotas ta'ee sooressoota baay'ee saamaniiru. Dubroon Maariyaamii mucaashee qabattee Yoosefiif Saloomee waliin gammoojjii keessa osoo deemanii hattoota kana waliin walitti ba'an. Uffata isaanii irraa saamuuf fiigaa yeroo dhufan Saloomeen dursitee uffata gattee baqatte. Martoo Dubroo Maariyaamii fi uffataa fi kophee warqii kan sabaa sagaloonni Gooftaa keenyaaf kennan irraa baafatanii fudhatan. Xiqqoo achi fagaatanii isaan lamaan keessaa tokko booda karaa mirgaa isaa kan fannifamu Xiixos mi'a isaanii kana isaaniif deebisuu qabna jedhee hiriyyaa isaa waliin marii eegale. Dhaabbatanii yeroo mari'atan agartee Dubroon Maariyaamii hattuun kan argate fudhatee deemaa isaan kun maaliif dhaabbatu nu hordofaa kanneen jiran keessaa tokko ta'u jettee osoo yaadduu yeroo isaanitti deebi'an mucaa koo ajjeesuuf jettee naasuu guddaatiin laphee mucaasheerratti imimmaan ishee roobsiteetti. Isaan garuu mi'a isaanii deebisanii fi Xiixos Gooftaa keenya baatee isaan geggeesse. Gaaf tokko mana sooressa tokko arganii itti maquun maqaa Waaqayyoo waamtee akka ishee gargaaran gaafatte. Haati manaa namichaas ati bifa akkasii baattee golga keessaan baatu waa balleessitee deemta malee jetteen. Yoosef immoo kan kadhatuuf yoo qabaatan ni kennu yoon qaban ta'e immoo Waaqayyo siif haa kennu jedhu malee jechaan nama waraanuu jedhe. Kootibaa kan jedhamte hojjettuun manichaa Yoosefin kabaltee dugda Dubroo Maariyaamii irraa immoo mucaa fuutee lafatti darbatte. Yeroo kana Dubroon Maariyaamii naasuu guddaatiin mucaan koo ni du'e jechuun imimmaan ishee dhangalaaste. Mucaan ishee Yesuus Kiristoos garuu imimmaan ishee ilaalee namoota manichaa lafti afaan bantee akka isaan liqimsitu ajaje. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Beetelehemitti dhalatu beelladoota afuratti baafatan keessaa tokko kan taate harreen harras huumaa ishee baattee Heroodis akka hin ajjeesneef daddaftee deemaa turte. Osoo deemtuu leencota waliin fagootti wal argan.
Dubroon Maariyaamis mucaa koo nyaatu jettee gaddaan imimmaan ishee dhangalaasu jalqabde. Hundumaa kan danda'u uumaa ishee baattee harrittiin illee waaqa koo nyaatu jettee boosseetti. Yeroo isaan itti dhiyaatan leenconni ka'anii dhaabbatanii uumaa samiif lafaa leenca leencotaa nagaan siif haa ta'u jechuun galateeffatanii dabarsan. Ari'atamuu manni kiristaanaa biyya lafaa kanarratti maqaa Kiristoos jedhu baattee ari'atamtu Dubroon Maariyaamii ilma ishee baattee ari'atamuun jalqabsiiste. Baqannaan qulqullootaa fi wareegamtootaa dursee isheetiin waan jalqabameef manni kiristaanaa keenyaa haadha wareegamtootaa jetteetti. Gidiraan Dubroon Maariyaamii baqannaa ishee kanaan simattee hundi tarreeffamanii kan hin dhumne ta'anis miti gammoojjii Gibsii erguma gara dachee Israa'elitti deebiteeyyuu guyyaa tokkoof gidiraaf yaaddoorraa adda baateen beektu. Guutummaa Umrishee yaaddoon kan dabarsite Dubroon Maariyaamii mucaashee deessee waggaa lammaffaatti gammoojjii Gibtsiitti achi erga deebite Naazretitti mucaan ishee yeroo ijoollummaa isaatti raajiiwwaan dinqisiisoo hojjechaa waan tureef namoonni naannichaa ni ajjeesna jedhan Yihuudoonni ajjeesuuf waggaa 3 guutuu qabuuf yeroo barbaadan akkasumas yeroon isaa ga'ee fedha isaatiin of kennee fannoo irratti yeroo agartu gadda guddaan waxalamaa turte. Kana qofa osoo hin taane erga inni ol ba'ellee maqaa isaatiin kan barsiisan duuka bu'oota isaafis akkuma kanaan yaaddofti turte. Yaa Dubroo kan hin irraanfanne hunduma kan yaadatu ilma kee yaadachiisi. Yaa Dubroo Beetelemitti sirraa dhalachuusaa uffataan maramuu ji'oota qorraa sanatti harroonni fi saawwan hafuura isaaniitti baafachuu isaanii yaadachiisi. Yaa Dubroo abaaramaa kan ta'e bara Heroodis isa waliin biyyarraa gara biyyaatti yeroo baqattu si waliin baqachuu isaa yaadachiisi. Yaa Dubroo imimmaan ijoota kee keessaa dhangala'ee fi jaallatamaa ilma kee duratti bu'ee yaadachiisi. Yaa Dubroo beeluu fi dheebuu rakkinaaf gaddaa dhiphina sirra ga'e hunda yaadachiisi. Badinsa miti dhiifama yaadachiisi. Dheekkamsa miti dhiifama yaadachiisi. Qajeeltotaaf miti cubbamootaaf yaadachiisi. Qulqullootaaf miti kanneen dadhabaniif yaadachiisi. Abbaa Hiriyaaqoos sirna qulqulleessaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii. Barreeffamni kutaa kanaa amma kanaatti kan dhageenye ture Waaqayyo eebba haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii nurra haa bulchu jechaa kutaatti haanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.